هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا ساعدو شو جرجرتو وكم جرتو نجاكي سني الحمد لله. أنا برلي نجاتي نجرا ورين برلي أشما حركفوني المان روبو قلبي قاري نما جرجرتو وكم جرتو أنا برا نجاكو تنسيني جرا إجا أرى هجي كبدين فجرا جنما سويدا جري جنماتي ساعات وشو الرمال قوتي افتجيتو كيسا يقولمو كوشينا كيسان جرا كوميكمو إجا استديون كينا كان جيتشولا وانتينا جيتشو سنين بربادي المتروم قال في قاري نما سبسكرايب ناقودا شانلي كيا سبسكرايب ناقودا سنين جرا ماتي نافتا ورين ماتي هنافينتين هنگ أما ماتي نافتا بليز ورمو كو إسين كارد جرا إجا ورين هنگ كان أندورانا جيبسا تورتاني نبرا دابچا تورتاني كداتو كو غلطوما إسين جرا إجان ولا جيبسنو والبرا دابنو وماتي نافتا أنيس ماتي إسين تها ولا كدفنو إسين جرا أسمان إيجا كان إسين غافت لك بجاف جالالان وان هجتو إسين دبرس جيتشورا من هجتو نبرا جرا ريفما كوني دام جيتشورا ciree ganamaati kan hojjetaa jiru. Kuni damma asitti mootu barbarreedha. Barbarree qopheessee jira jechuudha. Asitti mootu dhadhaa qopheessee jira jechuudha. Dhadhaa qopheessee jira. Viidiyoo isin agarsiisee jechuudha. Hangi xumura na faana tura. Asitti mootu duqeetii qopheeffadhee jira jechuudha. Duqeetii qopheeffadhee jira. Haala salphaa ta'een osoo duqeetiin as jiru akkamitti ciree maal hojjannaa jedhanii osoo mala dhawun taane wantoonni hanga kanaa isin bira jiraatu taanan bifa salphaa ta'een ciree ganama nyaata aadaa Oromoo keessaa hojjetatu dandeettan jechuudha. Egaa nyaanni kun maalinni hojjettanii akkuma beekamu nyaanni kun caccabsaa jedhama. Hunoo isaanii kiyyatti naqachaa jira jechuudha. Caccabsaan jedhama jechuudha nyaanni kun. Ani xiqqishuma godhee hojjedhee isin agarsiisa. Egaa viidiyoo kaameeraa kiyya garagalchiitiin akkaataatti hojjetaa jiru, bifa itti hojjetaa jiru duqeetii naqadheen jira. Meeshaa na barbaachisan guutuu qopheeffadheen jira. Bifa itti hojjetaa jiru isin agarsiisaa jechuudha kabajaa fi jaalalaan. Isin immoo hanga dhuma viidiyoo kanaa laayik godhaa, sabskiraayib godhaa ni cinaa dhaabbattan jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota koo hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa. Nagaan na faana turaa isin jedha. Hanga xumura deeminaan fakkaatina isin jedha. Egaan kanaaf wal jajjabeessuu aadaa godhannu sabskiraayib naa godhaa, sheeris naa godhaa isin jedha. Egaa amma karaa hojii kiyyaa isin dabarsa jechuudha. Galatooma. Egaa viidiyoon kiyyaa akkuma itti fufetti jira. Kun amma kuni sooqidha jechuudha. Sooqidhi dhabamuun ta'u keessa jechuudha. Egaa kuni bishaan xiqqoo isii daafii godhadhee xiqqishoo oowwaa miti qabbanaa miti jechuudha. Haala salphaa ta'een abbaa mana keessanii maatii keessaniif hojjechuu dandeettan jechuudha. Caccabsaan nyaati caccabsaan akka aadaa Oromootti beekamaadha jechuudha. Ammallee hanga qiyaasa isaa bishaanitti naqa jechuudha barbarree. Osoo barbarree kana ani mana kanatti qopheeffadhe jechuudha. Ofii kiyyataa fi qopheeffadhe qaaraa qimamaa fi qimamiin hundi yoo isin bira jiraate biyya Arabaa keessatti illee barbaree qopheessuun haala salphaadha jechuudha. Bishaan kiyyaa bifa kanaan diimessadha jechuudha. Maaliif barbareen kun xaa'amiin isaa nama gubuun isaa hin du'a jechuudha yoo bukoo kanaa wajji bukeessanii. Amma maali jechuu barbaadee bifa salphaadhaan hunoo bishaan sooqidda barbarree waliin laqaa jira jechuudha. Caccabsaa hojjechuudhaaf haadhonni keenya baabiliin keenya kan hojjetanii nyaataa turan nyaata Oromoo beekamaadha jechuudha. Amma ispeeshaalii tahee nyaata beekamaa tahee mul'atu sirriitti kan argite namni illee irraa gammadu jechuudha. Egaa barbaree fi bishaan erga walitti naqee kalarii duqeetii kana ni diimessana jechuudha haaluma salphaadhaan. Amma duqeetii keetti naqaa jira jechuudha.
فيديو حق تفوفيت تجرا سبسكرايبي كودا لايكينا كودا سنين جدا من تبيسا كومنتي موتونا بريسا جبادو تفوفي نانجدا نفانا جرا دان سنين جدا وبلو تكو هردفتو تكو كبجمتو تكو إيجا أني ماتي كيسان جرو جابسا جاري عربان بيكاني نوجينيتو هندن تاني أنا فما كيافين إكشو حنك مراسا حجة الجيجودا إن شاء الله دجى ورمي ترتي قال لي واحد راه جتمك عملت يوم دقيت راه جنامي إساني ميدان راه جتن كانين أكا كامدي كانين أكا قربو كانين أكا تعافي قرار شر اللي ودي ولقاني وجهه جتشورا جولي ولقاني بيتان جدي هذا أنا أسمرتين أرجع إجا كنو بيفا كانان دقيتين كي يدي متى جرى جتشورا harkaan rukuta amma sirriitti harkaan laaffisee bukee fadha. Sababni isaa laafaa ta'uu qabaa jirra laafaa ta'uu qabaa qixxaa hojjetu inni waan ta'eef qixxaa hojjenna. Qixxaan beektan jedhee yaadaa dura dursinii qixxaa hojjennee kaane qixxaa booddeerraan isa kanatti dabarra jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota koo ani kan viidiyoo qabadhee dhufu yeroo hundumaa Saaduu Show kan qabattee dhuftu viidiyoo nyaataati jechuudha. Inshallah nama argitee kana qofaa miti kan waan birallee hojjetu kanarraa ka'ee kan miskiina nyaachisu na haa taasisu du'aayin haa godhaa isiniin jedha. Ani niyyaan koo miskiina nyaachisuudha biyya kootti galeeti waan takkallee waan biraan jedheeti miti gaafaan yuutuubii banadhuus ittiin rakkataa gargaaruuf jechuudha. Ittiin rakkataa gargaaruuf kanaaf isin immoo takkana cinaa dhaabbattanii na gargaartanii najajjabeessitan abdii seerraa qaba. Seerra godhuudhaan yuutuubaroota gurguddoonni jedhanii sila as garagalanii nama laalanii ka fileessaa jira Oromoo isin kadhannee jira yoolee yuutuubara subscribe nu godhaa laayikii nu godhaa isin jenna. Bifa kanaan qixxaa hiyya qopheeffadhee jira jechuudha. An harkaan dhawaa ture. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota koo qopheeffadhee jira jechuudha. Bifa kanaan irratti godhu kun immoo bukicha amma bukeeffadhee amma itti godha jechuudha. Bismillah. Biqiltuun oowwaa jira jechuudha. Bakka lama godhe malee naannoo na fakkaata. Bismillah rahmaan rahim. Qixxaanii xiqqeessanii qixxaa diimate jechuudha. Nama dhibu bakka diimessuudhaaf isin dhibu gaafa argitanii caccabsitanu nama dhibu karaa salphamatti ta'a jechuudha. Nama hedduu furdisuun feene ganama subii nyaata tokkoffaadha. Beektan jedhee yaada walii beektanii kanaafuu nafana turahuna qixxaa hiyya dayaa jira jechuudha. Bifa kanaan bishaantu barbaada mana fakkaata xiqqootii gubbarra akkana godhuufi harka bishaanitti godhatanii xiqqishoosi akkana godhuu barbaada na fakkaate hin beekamu yaa mee akka godhuu barbaada malee kibaaba itti qadaadu jechuudha. Isaan akka itti qadaadu barbaadeedhanis ofuma jarrabee laala beekanii waa hundumaa ni ta'a jedheeti garuu yaa ni ta'a wallah ni ta'a. Wannoomti ta'an hin jiru addunyaa kanarraa jechuudha. Ijoollee keenya rabbiin amrii jabaatte hundumaa rabbii isinii haa laaffisu fayyaa isinii haa kennu. Hojiin qaanii hin qabu hojii hojjedha hojii hojjennee ergattumarraa baanee ooftaanee jiraannaa isiniin jedha. Egaa asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Akka wal jajjabeessinu akka wal cinaa dhaabbannu akka hojii kana hojjennee fiixa baasnu isin gaafadha. Rabbi warra fiixabaa warra umrii dheeratti rabbin haa taasisu. Akkasumas biyya keenya illee biyya nagaa rabbin haa taasisu isiniin jedha. Egaa wantiin amma huna gubbaa isaa kana ta'ee jira itti garagalcha jechuudha. Wanta kana itti garagalcha.
ibiddi isaa jalaa qanneessu godhuu qaba. Hin beekamu. Kanaafuu nafaana turaa isin jedhaa garagalchaaf hin deemaa itti. Ijoollee qixxaa kana bare qixxaa kanaan waa hedduu na yaadachiisa namni qixxaa kana beekan jettu. Wayyoo qixxaa kana nu kuusaniiti horii isaa nuun jechaa turan nama ni yaadattu. Amma ni yaadattu eenyuuma akka itti bareedu islaala akka itti bareedu amma gubbaa fi jala isaa diimesseen bareechisa jechuudha. Diimessi okay nafaana tura. Diimessee bareechisee caccabsuudhaaf gizee baasuun viidiyoo isiniif waraabaa. Viidiyoo like godha. Sa'aatu shoo cinaa dhaabbadha please Oromoo please. Hayyee nagaan turtii gaarii isiniin jedha. Turtii gaarii jennee maaliif ganaadha amma ganaadha. Tolikaa kabajamtoota fi jaallatamtoota koo kun qixxaa bifa kana qopheeffadhee jira. Meeshaalee itti hojjedhus bifa kana qopheessee jira jechuudha. Qixxaa kana ani maaliif silaa harkatti gawanti godhadha ture. Ani harka kiyya dhiqadheen dhufe jechuudha. Goggoifadheetumaan bakka hunoo carqiin kun yeroo hundumaa na biraan dhabamne jechuudha. Kushiinaa keessatti harka kiyyaan goggoifadha jechuudha. Erga dhiqadhee booda harka kiyya ni goggoifadha. Harka kiyya bareedaadha jechuudha. Amma harka kiyya bareedaadha. Silaa gilaafsii kan uffatamu jira silaa isa uffadha ture. Nama nyaanni kun nyaata aadaa Oromooti. Egaan warri hojjetan baabilee fakkaatleen kenna harkaan qabamuun ta'uu hojjetaa turan jechuudha. Harka isaanii dhiqatanii qulqulleeffatanii kan hojjetan. Egaa ani qixxaa kana amma qixxaa kana nan caccabsa jechuudha. Mee ishee kunilleen amma billaa kanallee itti baaseen jira jechuudha. Mee billaa kanaan mura. Billaa kanaan muree isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf bifuma salphatti harka kiyyaan kukkuta jechuudha asitti gati. Kanaaf nan kukkutaa laazima mootoo qixxaan kun akkitti inni mi'aawu oowwaa isaa caccabsan oowwaa isaa barbaada jedhanii kalas huno bifa kanaan ani akkanatti toletti hojjetataa jira jechuudha. Caccabsaa kiyyaan caccabsadhee warri biraa mootoo warri amma mala ammayyaati maashinatti daakuu jammaran jechuudha. Ofii garuu aadaa Oromootitti yeroo hojjechuu barbaaddan kunoo bifa kana caccabsiti jechuudha haati kenna. Kanaaf akkasitti caccabsadha jabaadha isin jedha. Nyaata malee hin jiraatina. Kunoo duqeetiin isin bira jiraannan salphamatti amma nan tursiifne jechuudha. Ofii viidiyoo waraabuudhaaf tura malee jechuudha. Gaafa hojjefadhu hin turu. Akkasumas bakka yeroo gabaabatti abbaa mana keessanitti illee hojjettanii kennitaniif karaa hojii isaa akkatti taasisuu dandeettan jechuudha. Kanaaf mee bifa kanaan qopheessaa jira jechuudha. Inshallah amma kan itti makuu deemu dhadhaa kana jechuudha. Dhadhaa kana oowwaa kanarra bubboosna. Oowwaa kanarra dhadhaa kana bubboosna. Amma silaama hunoo kalarii isaatu jijjiiramee jira. Barbarreellee namni barbaade kana caalaa diimessuu yoo barbaada itti godhuu dandeetta jechuudha. Ani garuu kana caalaa diimessuu hin barbaanne akka mataa hiyyatti. Dammallee asumarrattiin itti bubbuufadha jechuudha. Kunoo dammallee asirra bubbuufadha. Dhadhallee achi bubbuufadha jechuudha. Inni oowwaa waan ta'eef ammallee maankaadhaan hin ta'u. Ammallee maankaadhaan hin ta'u. Maaliif harkaan ka hojjetame. Harkaan ka wal hojjetaa turan harka isaaniitiin jechuudha. Kanaaf harka isaaniitiin waan isaan hojjetaa turan sani nuti illee akkasitti hojjechuu qabna jechuudha. Erga nyaata aadaa Oromoo ta'e bifa ni mi'aawaa. Viidiyoo isinitti dhiyeesseen jira. Dhiifama guddaa isiniin jechuun jaalladha. Inshallah abshiruu. Amma kanaafuu maaltu na hafire ani amma akkanas shukkumuun barbaade. Shukkumuun barbaade.
kun makiinatti daakkatu amma warri Ameerikaa fa'aa makiinatti daakkaa jiran makiina jechuun makiinatti daakkaa jiranii ni fa'aa egaa kaa walitti dachaana qopheessee walitti dachaana jechuudha nafaana tura affeerra kooti egaa kaa deebi'ee dhufee jira walitti dachaanee jirra nyaata hojjechaa ture bifa kanaan qopheessee jira jechuudha والله بسم الله الرحمن الرحيم ربيني بيتين بيجنا جهان وفاتات زو هيا سيني هاكينو وكجرت يتينا أروجا هرابولا وأنا كان ترتني بودا تقبلته ما إسنين جرا إيجا بفكنا هنو كوبي سنجرا جتورا أرجتني أسيت موتو إتتو إتقول أكفيتني نمني أكفيت إتنياتي جتورا nyaanni kun hedduu takkanatti mi'aawee jira isinitti illee akka mi'aawu abdiin isinirraa qaba jechuudha bismillah qophaa'uu qaba ture egaa bakka jiranitti akkuma jiranitti hojjetan jechuudha inshallah rabbi yaada muraada keenya nuu guute biyya keenyatti rabbi nu haa deebisu du'aayi nu kadhaa fayyaa isinii haa kennu horaa bulaa oromoo koo isin jaaladha ciao bye bye waan nu hojii turtaniif guddaa tokko galatooma